anseti I had a chance to go in Nagababa Sati, Hagajiram, Yakin, and a set to face Jiram, Yakin, and Africana, Jiram, Akana, and Lufni. Namota be a case of serenity, but Yakin and Nasty, Nekanet, Uramotuma be a sister of Saturday, Woli Lula Ray, Botuma Namachum Naba, if you reckon a good day, Yakin, the Fida to Sani, Chat be Alakana in a year to the Malay. One minima il mibia che si trova in medio. E nato con Shashman de Meti, Kantiban Magala Shashman e Akanamunjali. Ishin Warrini of Sankamne, Bia Taniti, Nuri of Sakamno Sitafne, Jetchabuta would say. And now Kanata of Sakamukum be a case of Jirami again, a case of Mata Vegana, Akana to Warota Gamaka. Now you mean do, you mean no adjacent, you mean do Jetani, do what Jetan, you can as in Bassa. Staying at the BK Raga, Jiram be again the case of the good, Lafake of me. No more that Jirom Hanakida Kesa, at the Duke Hirani, Ambassador on a two Blata, Hina era for one by a case of Nagatani, be a case. Rakina be a case to send about Adola or a case at Namatokofa, a Chicanese, be a European to Jatatroni, at that way to Ken Argamani, Nudubisu or Badani, Henasa Nudupis and one be a Ken and Woli Jeran, San Dabasankana, a Jechile at the Gaff, the Gafatu and Dead, Urakis, Karate, guys in Jeddah, Ambassador Natu, welcome. Good one, how much is that? As it answered, I had a chance to go in Nagababa Sati, Hagajiram, Yakin, and a set to face Jiram, Yakin, and Africana, Jiram, Akana, and Lufni. Namota be a case of serenity, but Yakin and Nasty, Nekanet, Uramotuma be a sister of Saturday, Woli Lula Ray. Botuma Namachum Naba, if you reckon a good day, you can Fida to Sani, say, be Alakana in a year to the Malay, one minima in Mibia cases to be made. And not a Shashman de Meti, Kantiban Magala Shashman Yakanamunjali. Ishin Warrini of Sankamne, Bia Taniti, Nuri of Sakamno Sitafne. Jetchabuta would say. Now, Kanata of Sakabukum be a case of Jirami again, a case of Mata Vegana, a canon to Warota Gamaka, where now you mean do, you mean no adjacent, you mean do Jetani, do what Jetan be again as in Bassa. Staying at the BK Raga, Jiram be again, a case of the good, Lafake of me. No more that Jirom Hanakida Kesa. At the Duke Hirani, Ambassador on a two Blata, Hina era for one by a case of Nagatani, be a case Rakina be a case to send about Adola or a case at Namatokofa, a Chicanese, be a European to Jatatroni, at that way Duke in Argamani, Nudubisu or Badani, Hina San Nudupis and one be a kid and Woli Jeran, San Dabasankana. A Jechile at the Gaff, the Gafatu and Dead, Urakis, Karate, guys in Jeddah, Ambassador Natu, welcome. Come on, Radebe. Kuda kalau masih jujur pada, anda makan kok kuma botashoni manit natu belata jerama, egan aslufe bati nama kuda nanti makati undo gorubat, namun tabai ujinin walbarur afcarar gad era, kesuma manggudot education kaman argacur af carraki gor gad era, sanaf sudah agam macutu natira gama, waltajikan ratis na afiru kesanif. Good decision Galatu for Chubarbada, Galatom. Tansuran one and Chubarbad, Subcommandor
rakkoon yeroo biyya keenya keessatti uumamee ture gumaacha isin gootan kanaan adda amaanan illee tuqxe silas kaasamee kan tuqamaa ture haalaan mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee isin galateeffachuu barbaada. Oromoon haalaan bal'aadha. Godinaaleen keenyas hedduudha. Oromoon dhaabbata tokkoon qofaa instituutiinii tokko qofaadhaan fedhii faayidaa isaa eegsisuudhaaf rakkoo ta'uun ni mala dhugaadha. Yoomiyyuu taanaan ijaarsi Oromoodhaa ijaarsi adda addaa jiraatan ijaarsi kun tokkummaa Oromoodhaaf jabina Oromoodhaaf galmaan ga'iinsa qabsoo ilmaan Oromoodhaaf gahee mataa isaanii taphachuun isaanii dirqama taphataas waan jiraniif kanaafis isinis gahee keessan bahaa waan jirtaniif galanni koo irra deddeebi'ee yoon ibse waan baay'atu natti fakkaatu ammas galatoomaa hin jedha. Egaa akkuma botashoonis kaasanitti yeroo ammaa kan guutuu biyyattiitti gaggeessummaan biyyattiidhaa biyyattii ceesisuun dirqamni kun nurra bu'ee jira. Bara qabsootti yeroo qabsootti wareegamni kafalame guddaadha. Adde Amaanaan baay'ee isaa tuqxee jirti. Hundi keessattis waan beektaniif irra deddeebi'uun barbaadu. Gulantaan tarra nageenyee jirru immoo biyyattii kana ceesisuudha. Biyya kana ceesisuun immoo kan danda'amu lammiileen keenya bakka adda addaa jirtan ga'umsa adda addaa qabdan beekumsa adda addaa qabdan hirmaannaa gochuun dirqama ta'a. Yoo liidarshiippiin biyya jiru kun gaggeessaan biyya jiru kun yoo milkaa'inni kun kan namoota muraasaatii miti. Akka sabaatti bara baraaf kan itti boonnudha. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u inni jedhamu soba ta'uusaa kan ittiin mirkaneessinu. Oromoon biyya diiga kan jedhu soba ta'uusaa dhugaatti qabatamaan kan mirkaneessinu. Durii kaasees biyyattii ijaaruu keessatti gahee mataa keenyaa taphataa turreerra har'as biyyattii akka biyyaatti akka itti fuftu tokkummaan see akka itti fufu gaheen keenya bakka bu'iinsa hin qabu. Gaheen kun jabaatee yoo itti fufuu qaba. Gahee kana galmaan ga'uudhaaf liidarshiippii yookaan gaggeessitoota amma biyya keessatti gaggeessaa jiran duukaa dhaabbachuun waan nurraa eegamudha. Ilaalcha adda addaa qabaachuu ni dandeenya. Ayidooloojii adda addaa hordofuu ni mala. Garuu wanti tokko nu godhu immoo jira. Innis maali? Oromummaadha. Inni nuuf hundaa oolu. Ijaarsa kamii oli, siyaasa kamii oli, dhaabbata siyaasaa kamiiyyuu oli. Gatii kanaaf har'a sirra deddeebi'ee amma sirra deddeebi'ee gaggeessummaa amma qabannee jirru kana biyya keessatti akka milkaa'u akka galmaan ga'u gumaachi keenya yoomiyyuu dagatamuu hin qabu. Gaheen keenya guddaadha. Waan hamminaan dhufu gaariidhaan deebisuudhaan. Waan jarjaraan dhufu tasgabbiidhaan deebisuudhaan. Kanaan dura mormiidhaan bara dheeraa dabarsine amma immoo gaggeessummaadhaan. Waan xiqqootti mufachuudhaan miti. Fageessinee ilaaluudhaan. Fuuldura keenya wanta jirutu caala. Jennee sanaan beeknee biyyattii gaggeessuu keessatti gaheen keenya jabaatee itti fufuu qaba. Isiniin jala isiniinis kana irratti gumaachuu keessan cimsitanii akka tuffatanii gaafadha. Kan biraa waan tokko kan irratti haasa'uu barbaadu waan tokkummaa Oromoo eessattuu komproomaayis ta'uu hin qabu. Eessattuu biyya keessattis biyya alaattis dhaabbileen Oromoo bakka adda addaa jiran tokkummaa Oromootiif tributaries or contributors ta'uu qabu. The same thing holds true in Minnesota. Minnesota keessattis Oromummaan jabaachuu qabu. Minnesota keessatti Oromoon baay'ee Oromoon jabaadhaa yottan garuu natti hin fakkaatu.
lakkoofsi baay'eedha. Jabinni garuu irratti hojjetamuu qaba. Wanta asitti raawwatamu, wanti biyya kanatti raawwatamu beektonni baay'een jirtu. Carraa adda addaatiin biyya gargaaruudhaaf, deeggaruudhaaf, yaada burqisiisuudhaaf, maddisiisuudhaaf gahee kan qabdan baay'een isaanii jirtu. Wanta asitti hojjetamu biyyatti illee dhiibbaa qaba. Waan gaariin asitti hojjennu biyya keessattis waan gaarii fiduudhaaf gahee mataa isaatii qaba. Wal hiruun, wal qooduun asitti jiru biyyatti illee deemee rakkoo. Gatii kanaaf tokkummaa Oromoo irratti jabeessanii hojjechuu qabna. Gatii kanaaf baay'ee isaa keessa galuun waan yoo barbaachisuu baate illee hundi keenya iyyuu leadershipin commandos, leadershipin afran qalloos, leadershipin kan biraas jaarsa Oromoodha yoo jiraate miidhaa hin qabu. Garuu immoo at the expense of the whole umbrella of Oromo community ta'uu garuu gonkumaa hin qabu. Oromo community walitti fidnee jabeessee hir'ina qabaachuu danda'a Oromoo. Akkaataan itti ijaaramee jiru isa jabeessuun garuu nurraa waan eegamu natti fakkaata. Umbrellaan keenyas umbrellaa qabaachuu qaba. Ijaarsa adda addaa jiraachuu qaba. Ijaarsa jala jiran jabaatan jabaachuun isaanii hammina ta'uu qaba. Akka federeeshiniitti garuu kan umbrellaa ta'ee Oromoo gabaran Oromoo represent godhuu qabu garuu Oromoo community ta'uusaa eessattuu kun mamii waan qabu natti fakkaatu. Kana irratti hojjettu dheenni yaadaa gara fuulduraatiif Oromoon jeneraal jechuu kooti Oromoo community irra jedhu dhaabbata tokko qofaa koo jechuu koomiti hundi walitti dhufuudhaaf garuu hojiin hojjetamuu qaba kan jedhuun qaba. Kan biraa egaa kaameeraa geettu natti fillee hoyi ammayyaasee kun bakka hundatti nama waraabaa namatti nagarsiisu. Biyyatti yoo dhageessanii jiraattan dhaguun keessa dhugaa waan hin qabu. Jijjiirama waggaa tokkoffaa fi waggaa 29ffaa moo kabajaa jira. Si waggaa 29ffaa kana natti hin kaasin namni jedhan baay'eedha. Garuu biyya keessatti kabajaa jira. Waan biyya keessatti kabajaa jirru san asitti kabajuunis waan nurraa eegamu, waan nurraa malu natti fakkaata. Yaada kana namootaaf dhiyeessaa jira. Obbo Tashoon Faas quba qabu, Borobsan Faas itti mul'attu sinis quba qabu. Waan kana yaada garaa qabna. Waan kana yaada kana sin ga'uu barbaanna. Akka Oromootti akkamittiin kabajuu qabna isa jedhu yoo irratti mari'annee biyyaas namoota afeerree akka yaada qabnutti yookaan adda Xayyibaa yookaan adda Adaanesh yookaan lamaan isaanii biyya kanarratti dhufanii uummata Oromoof dhaamsa akka dabarsan sababa ayyaana kanaatiin wal qabsiisnee soogoone jennee irratti hojjechaa jirra. Akka nu cinaa dhaabbattan abdiin qaba. Ani egaa kanaa ol kana caalaa isinitti hin dheeressu utuma isinitti mi'aawuun bu'aa galatoomaa horaa bulaa. Let's try this again. Thank you so much. It's good to be here. Good to be in the city of St. Paul, the second best city in the state of Minnesota after Minneapolis, of course. You know, I know Mayor Melvin Carter has some choice words for me, so I'm going to try to make this nice and short. You know, being a second-generation American, I never really got the chance to connect with my heritage. So as I started taking more efforts in trying to understand the beautiful culture, I found that Siko Mundo had already been doing a lot of the work that needs to be done to unite the community together. During the Oromo protests, I saw a scintillating light shine from our community. I heard spoken words and
witnessed protests. I saw people lobbying politicians. And it was the youth of our community that pulled that off. Youth not only proved that our voices are powerful, but we also proved that our actions are just as powerful too. But the only way we did it was through joining forces. We can't let that truth get lost upon us. We have elevated to the heights of activism, but there is still so much more to do. I am my brother's keeper, and I am my sister's keeper. That's the mindset that we should be giving to our youth, because they too will be affected by the actions of future generations, whether they were positive or negative. My fellow youth, we've stood in halls like this. We've listened to lectures countless of times. But let this one be a little different, because the power of our community is only just being exposed. There is still so much talent left out there. Talent ready for us to step up and take action in our community. That's exactly what we're going to do, right? So look, we're all strong, we're all smart, and I have no doubt in my mind that all of us are going to go on to change the world. As long as we start in our community. Thank you so much. Guyyaanadha guyyaa seena qabeessa waldaan sikkoo mandoo eessaa ka'ee eessa akka ga'e himuudhaaf ummata keenya waamee jira. Walga'iin kun ka ummata hundaati. Ummata Oromoo hundaa waan ammatu miseensa qofaa miti nama maraafuu banaadha. Wanti agammaatti dalanne ummataaf ibsineerra waan guddaa dalannee jirra. Ummanni dhufan gammachuu irraa qabanii haala gaariin deemaa jira yeroo ammaa kanatti. Kanuma jechuu fedha. Guyyaanadha guyyaadha seena qabeessa ani Amaani maqaan kiyya boordii zoonii asaasaa irraayi. Guyyaanadha guyyaa nama gammachiisu. Guyyaa kanarratti meeriin Simpoolii irratti argame, ambaasaddarri Itoophiyaas irratti argame waan nama gammachiisu. Hawaasni sikkoo mandoo baay'ee bayanii ammallee miseensallee horatu jiranii miseensa haarawallee kaazzufanillee horatu jiranii amma achillee namni ammoo miseensa ta'uu feetan itti hirmaachuu dandeettanii waan nama gammachiisu. Sikkoo mandoo jechaan sikkoo mandoo guyyaa rakkooti. Akkuma beekamu gisee Oromoo Protestii gaafa dhiinni ilmaan Oromoo lafa bu'ee waan uumamteef guyyaa jabeenya kana qabdi. Akkuma beektan sikkoo mandoo jechaan argitanii akka Oromootitti Oromoo kutaa cufa deemtee waan qarqaarte akkuma beektanitti akka qarqaartetti beekamti. Kanaafuu itti miseensi sikkoo mandoo itti hirmaadhaa jabaadhaa isiniin jedha. Kanuma jedha galatooma. Maqaan kiyyaan Hussein Nageessoo Bariisoo jedhama. Guyyaanadha guyyaa waldaan sikkoo mandoo Minisootaa walga'ii isaa itti godhatu. Guyyaa kana keessatti haga ammaatitti bara 2016 irraa eegalee waldaan sikkoo mandoo North America State Minisootaa kana keessa erga ijaaramee booda maal dalagaa ture, asitti maal hojjetaa ture, qabsoo uummata Oromootiif gumaacha akkamii yeroo qabsoon uummata Oromoo qeerroof qarreen itti lubbuu isaanii itti wareeganii diina afoo dhaabataa turan san maal godhaa ture. Amma ammoo yeroo jijjiirraa kana keessatti waldaan sikkoo mandoo maal godhaa jira ka jedhu irratti marii guddaa marii bal'atu adeemsifame. Keessattuu waggoota lamaan sadiin darbaniif uummanni Oromoo bakka adda addaatitti naannoo adda addaatti uummata Oromoo keenya ka naannoo Sumaalee irraa buqqeetu jira. Kan naannoo biraatittis buqqee olii gaditti bitaa mirgatti bittinnaa'etu jira.
ummata kana baraaruuf waldaan sikkoo mandoo hojii guddaa hojjetaa ture. Isa kan ammoo celebrate godhu yookaan walitti dhufanii gammaduu yaada wal hubachiisuu itti aansee ammoo ammallee waldaan sikkoo mandoo kun babal'atee idil addunyaa irratti ijaarameeti karoora baafatee tooftaaf tarsiimoo adda addaa baafatee maal godhuu jirra garam deemaa jirra maal hojjanna akkamitti jijjiirama amma jiru kanallee akkamitti dudda isaa taanee duudhaa isaa taanee gargaarreeti ummata Oromoo ammallee hunnoomsinee qabsoo itti aantuuf akkamitti ummata kana ijaarraa deemsifna ka jedhu kun ammoo koreen kunniin miseensa waldaa mandoo sikkoo miseensa ummata kamiyyuu jechuudha nama Oromoof Oromummaa isaatiin dhaabate miseensa of keessatti ammatee waldaan kun akka itti guddatutti haala kamiin guddisuu dandeenya haala jedhu irratti marataa ture asirra keessummoota adda addaattu affeeramee ambaasaadar Unatuu Bilaattaa as kaawunsilaa Minisootatti baname kana irratti akka ambaasaaddaraatti nama dhufe isaan irratti argamanii jiranii haasawa bal'aa uummata Oromooti karaa tokkummaa uummata Oromoo irrattii fi qabsoo uummata Oromoo kana irratti wal ta'anii akka ufafoo deeman haasawa guddaa godhanii itti aansanii ammoo mooyeriin yookaan bulchaa magaalaa Simpool Twin City kanatti obbo Carter isa jedhamu asirratti argamanii haasawa bal'aa godhanii turanii akkasuma keessummoonni adda addaa affeeramanii ergaa dabarsaniiranii dargaggoota keessaallee qeerroof qarreen adda addaa ergaa waldaa sikkoo mandootii godhanii karaa abbootii amantaatiin illee sheettonni qabsoo kana keessatti gumaacha guddaa godhaa turanii fi qarqaarsa guddaa godhaa turan waldaa mandoo sikkoo kanallee accomplishmentii isaa yookaan achievementii isaa kanarratti jajjabina guddaa fi badhaadhina guddaa akka gayanii fi itti fuufanii akka irratti hojjetanitti waan jajjabeessu tokko dhaamsa dabarsanii jiranii walumaa galatti waldaan sikkoo mandoo kuni bal'aadhaa ammas biyya keessatti jila tokko ergatee koree biyya keessatti koree ergeeti jilli tokko koree biyya dhaqee biyya gargaaraa jira. Asitti ammoo hoogganoota haqotu asitti hafeet waan kana qindeessaa jira. Keessattuu yeroo ammaa kana yeroo kaawunsilaan asitti banamee imbaasiin asitti banamee hojjetu kana keessatti waldaan sikkoo mandoo ijaaramee ititee uf ta'ee uummata ofii mobilaayiz godhee kaapitaal risoorsii qabu kana fayyadamee as ga'uun kun waan nama boonsaati. Walumaa galatti uummanni Oromoo bakka jirtan hundatti itti hirmaattanii biyya keessattis biyya alaatittis idil addunyaa bakka jirtan Awurooppaa ta'uu Ameerikaa ta'uu Kanadaa Afrikaa biyyoota Afrikoota keessatti akkasuma Middle East bakka Awustiraaliyaa ijaarameeti qaama kana qunnameeti akka irratti hirmaatu dhaamsa dabarsaniiranii nullee irraa gammannee jirra dhaamsa gabaabduu tana dabarsuu barbaadeeti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Guyyaa hadhaa kana guyyaa olaanaa guyyaa gammachuu guyyaa Oromoo guyyaa sikkoo mandoo guyyaa namni marri ka keessaallee ka alaallee bakka jiru mara Afrikaa Ameerikaa Awustiraaliyaa Eeshiyaa bakka mara namni itti gammade kana baga gammadanii warri dhageettanii baga gammaddan isinin jedha akka kana yoo itti fufnee ka jennu taate gara fuula dura ummata keenya argitanii ijoollee teenya talafaa dhuftu aadaanillee ta'ee sifaanillee ta'ee qaaqaanillee ta'ee afaaniinillee ta'ee akka waan darajaa tokkorra geettu itti argisiisaa jirru arguu qabdanii beekuu qabdanii kanarra wal bira hadhaabannu isinin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guyyaan guyyaa gammachuuti, guyyaa tokkummaati, guyyaa gadhaati. Sikkoo mandollee kun akkana yaa'ee bareedeeti. Sagantaa kana waan irratti uummanni kun bayya kana dabarseef ulfaadhaa galatoomaa guyyaa yeroo tokkummaa itti jabeessinu Oromoon yeroo tokkummaa itti jabaanneeti sagantaa kana heddummaateeti tokkummaan yeroo itti jabaatu qabu jedha kanuma Abiyyii fi Lammaa yeroo bira dhaabatu dandeenyu galatoomaa isinin jedha ulfaadhaa. Wanti adda bakka kana dhufee fi walgahii hawaasa sikkoo mandoo walgahii hawaasa sikkoo mandoo waamicha walgahii hawaasa sikkoo mandootiif as dhufe sikkoo mandoo urga dhaabatee waggaa xiqqaa kana keessatti wanni inni dalage waa hedduu ummata Oromiyaatiif biyya Oromiyaatiif waa hedduu buuse bu'aa hedduu buuse waggaa xiqqoo keessatti
organization dhaabatee waggaa haganaa keessatti bu'aa haganaa buuse takkaa hin agarre Sikkoomandoo OMN lammaffaati ijaaf gurra ummata Oromiyaati. Ummata Sikkoomandoo jedhee osoo adda hin qoodin Oromiyaa bakka rakkinni jiru hunda dhaqqabee rakkinna ummata keenyaa bira dhaabatee gammoojjii Baaleetii ka'ee haga gammoojjii Harargee haga Wallaggaa haga Wadhakkaa Oromiyaa Shawaa dhaqee ummata keenya gargaaraa ture. Kana dhufnee ani fakkeenyaaf zoonii Kofalee keessatti miseensa Ardaa Kofaleeti miseensa ummata keenya balbala irra deemnee kakaasnee qarshii waan guuramuu qabu guurree ummata keenya biyyatti gargaaraa jirra. Kun itti fufuu qaba. Akkanumaan deemuu qabna. Ummata keenya jajjabeessuu qabna. Tokkoomsuu qabna. Haga dandeenyeeni ummata keenya ka biyya keessatti rakkataa hunda bira dhaabachuu qabna. Har'a nanas dhufee fi waldaa Sikkoo fi Mandoo kan yeroo gabaabaa keessatti ijaarame waan guddaa agarsiise, gargaarsa guddaa agarsiiseedha. Biyya keessatti Oromoota bakka jiranitti bahaadhiyaa kaabaa kibba otoo hin jedhin giddugaleessa otoo hin jedhin bakka hunda deemanii gargaaru. Sana durallee yeroo biyya keessatti rakkinni ka'ee rakkina sanaa fi nuti warri giddugaleessaa namni achitti namni nuti asii qabnu waan xiqqaa ta'eef namni immoo miidhamaa jiru achitti waan baay'ee tureef nu waamanii namoota keessan dhaqqabsiisaa namoota keessan madaa ittiin hadhadhiyaa jedhaniit maallaqa nuu kennani akka odaa nabeetti namoonni nuti as jirru lakkoofsi keenya waan xiqqaa ta'eef sana yaadanii waan sana nu godhani jechaadha. Sanaan alatti immoo ijaarsa Sikkoo fi Mandoo amma yeroo gabaabaa keessatti ijaarame qofa otoo hin ta'in sana durallee yeroo dhaabbolee adda addaa keessatti yeroo qooda fudhatan maallaqa guddaa baasanii kennaa turani. Agartee warrumtu gargaarsa mangistiitiin jiraatullee kumaatamaan baasee kennaa ture. Kuni waan guddaadha. Kanaaf gammachuu kiyya agarsiisuu fi isaan irraallee gara fuulduraa barannee akkamitti akka nutis of jajjabeessinu bira dhaabbachuufan dhufee isaan illee afeerraa nu godhaniiru. Kanarratti immoo isaan fakkii guddaa magaalaa kanaaf ta'uuf deemu. Gargaarsi isaanii Arsii fi Baalee qofatti kan dhaabbate otoo hin ta'in Oromiyaa guutuudha. Yaada akkasii kana gargaaruun bira dhaabbachuunii fi jajjabeessuun baay'ee bareedaadha. Irraa barachuun illee bareedaadha kan jedhu nan asitti argame har'a. Akkam maqaan kiyya Falmataa Badhaasoo jedhama. Waldaa Sikkoo Mandoo erga ijaarame 2016 irraa ijaarre. Wanni ijaarameefis uummata walitti fiduu fi ofii wal dhaabuu fi yookiin rakkoo yeroo jiraatti uummata keenya bira dhaabachuuf waan ta'eef kana wanni ijaarame akkuma argitan hadda nama baay'ee dhufe namni dhufiinsi isaa hadda haaraa odoo hin taane kanaan duras waldaan Sikkoo Mandoo community kana walitti qabee rakkoo yoo biyya keessa jiran uummata keenya bira dhaabachuuf baay'ee godhee jira. Hadda uummanni akkanatti dhufuun kun baay'ee nu gammachiisa. Kanaafuu ufa fuullee itti fufnee akka waldaa wal ijaarree uummata kana guriin geennu abdii guutuu qabnaa jenneetiin amannaa jechuudha. Kanaafuu warri dhaggeeffachaa jirtanis ufa osoo ta'ellee koottaa qooda irraa fudhadha. Waldaan Sikkoo Mandoo kiyya keessan ka hunda keenyaati. Galatooma. Maqaan kiyya Abdurrahmaan Kadiir jedhama. Walgahii Sikkoo Mandootti argamutti jira saammaa kanatti. Walgahiin Sikkoo Mandoo dalagaa hedduu dalagutti jira. Dalagaa keessattuu biyya keessatti koomisiisaa yeroo duraanii biyya keessatti yeroo rakkoon Oromoo keessatti qunnamesanii Sikkoo Mandoo gahee guddaa waan taphatee jira. Waan adda addaa qarqaarsa adda addaa godhuudhaa fi kanaaf Sikkoo Mandoo ammas qarqaarsa san itti fufuudhaan miseensa isaatii fi akkasuma keessummoota adda addaa affeereetiin walgahii addaa itti hirmaannee waan Sikkoo Mandoo nutti himee dhageeffannee amma akkasitti walgahii kennaa xumurannee baane jechaadha. Galatooma. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zanin jedha ummata keenya algatee walgahii bareedduu tan kan ummati keenya walitti dhufe kana
irratti hirmaatuuni warri dhufe maraa galatoomaa isiniin jedha akka gaariitti walitti dhufanii namni walii dhufee mari'atee waa hedduu dalaguu danda'a. Founder argitee namni waan lafaa ka'ee waan bakka fi ganda fiitirraa ijaaree bakka dhibaatti bahuun bareeda. Kanaafuu waa'ee tanaa waan babbareeddutti asii deemu jira waan dabe nu qajeelcha itti ummati Oromoo ilmaan Oromoo maraa bakka dabde qajeelfaa bakka ammoo toltetti irraa laalladhaa irratti hirmaadhaa wal qajeelcha jajjabaadhaa isanii hin jenna. Galatooma waldaa Sikkoo Mandoo kamana soota kanarratti akka bakka maratti isteeda 50 keessatti Oromoo laallattee Sikkoo Mandoo callaan dhaabbatu biitee nan dandeettu waan bal'atteef ijaarame akkana bal'atee ijaaramuun bareeda. Bakka jirtanii walirratti ijaaramtanii walit dhuftanii wal jajjabeessitanii ka Sikkoo Mandoo callaan nun gahu dhugaa isinitti himaa afraan qalloo callaan nun gahu bakka maratti uummanni Oromoo kabaaf bahaaf dhiyaalleen argitee ijaarama gurguddaa yoo ijaaramne callaa waa taruu dandeenya. Haa ijaaramnu haa wal jajjabeessinu haa walii hirmaannu yaadaf horiif waan maraan walii haa hirmaannu isiniin jedha. Galatooma. Hayyee akkuma beekamu guyyaa har'aa sagantaa Sikkoo Mandootiif asitti argamna. Waldaan Sikkoo Mandoo Oromoota biyya keessa jiran akkasumas biyyoota garaagaraa keessa jiran gargaaruun beekama. Saba tokko jiraachisuu ka danda'u yookiin sabni tokko akka ce'uu fi instituushinii yookiin waldaan hawaasaa baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Oromoo kaasiin gahe abbaa gadaa osoo hin taane sirna gadaati. Uummata Oromooillee akkasumas hawaasa Oromoo guutuu keessattuu ijaaramiinsi akkanaa hawaasa tokko ceesisuu baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kun wanti ta'eef uummanni Oromoo dur bara sirna gadaatiin bulaa ture, bara diinni isa cabsuu hin dandeenye san, bara tokkummaa isaatiin cimsee diina ofirraa ittisaa ture san odaa shanii fi gadaa shan jalatti ijaaramee diina ofirraa ittisaa ture jechaadha. Kanaaf waldaan Sikkoo Mandoo immoo instituushinii uummanni Oromoo qabu keessaa guddaa fi baay'ee murteessaa waan ta'eef akkasumas bulchaan simpoolii fi ambaasaaddarri akkasumas namoonni hedduun sagantaa kanarratti argamanii waldaa kana guyyaa har'aa jajjabeessaniirani. Waldaa Sikkoo Mandoo uummanni Oromoo biyya garaagaraa keessa jirtan magaalaalee garaagaraa keessa jirtan ijaaramtanii iddoo tokko taataniitiin waldaa Sikkoo Mandoo akka cimsitan waamicha isinii goona. Akkasumas waldaa Sikkoo qofa osoo hin taane Oromoon odaan isaallee shan gadaan isaallee shan jechaadha. Ituufuun baana jira, Maccaaf Tuulama jira, Sabboo Goona jira. Raayyaaf azeeboo jira. Iddoo hundaayyuu ijaaramiinsi jiru kun ijaaramee walitti dhufeetiin Oromiyaa bal'oo akka jabeessu. Akka Arsiititti yookiin akka Sikkoo Mandootti yoo ijaaramne akka Oromootitti ijaaramuun illee ulfaataadha. Kanaafuu akka ituuf humbaanaati yoo ijaaramne akka Oromootitti illee ijaaramuu hin danda'amu jechaadha. Kanaafuu Oromoon sirna isaa keessatti jalaa ol ijaara jechaadha. Kanaafuu iddoo jirru hundatti caasaalee jiraniin instituushinoota naannoo cimsineetiin gara tokkootitti akka deemsinu waamicha isinii goona. Namoonni hedduu waan kana xiyyeeffannaadhaan akka irra hojjetan sabni tokko baraaramuuf yookiin fuuldurri isaa akka bareeduuf waldaaleen akkanaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni Oromoo magaalaa lakkuu Minisootaa sagantaa kanarra dhuftanii hirmaattaniillee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa dagaagaa isin jedhu. Ani maqaan kiyya Boonsamuu Mi'eessoo jedhama. Oromiyaa irraa dhufe godina Arsii Lixaa Shaashamannii irraa. Waldaa Sikkoo Mandoo adda waliin guyyaa lama arge. Guyyaan tokko achuma dhufanii gargaarsa uummata buqqa'ee Harargee irraa qabanii Baaleen, Gujii, Boorana, Agaa, Wallaggaatti Shawaa Lixaatiin naanna'anii gargaarsa yoo isaan godhani dhaga'ee yookiin argee guddaa itti gammadee yaada kana sammuu uummataanii waliin marii gaafa goone Shaashamannii irratti isaan argee ijaaramuun bu'aa guddaa akka qabuu fi namni ijaarame ammoo namas ijaaruu akka danda'u tokkummaan humna ta'uu kan itti agarsiisu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni maqaa Oromootiin gurmaa'uu hin sodaatu. Maaliif siyaasaa dharaa kana baratanii dharaa wal jala deeman. Namni ijaaramee maqama fedheenuu ijaaramee waan gaarii yoo hojjete fakkeenya ta'a bu'aa buusa jechuudha. Waldeenni Sikkoo Mandoo yookiin ilmaan Arsee jechuudha. Sikkoo Mandoo jechuun ilmaan Arsee jechuudha. Ilmaan Arsee gurmaayanii Arsii qofa odoo hin ta'in harki isaanii bal'atee arjoomni isaanii bal'atee uummata hedduu bira ga'uun wanti kana caalaa nama gammachiisu hin jiru fakkeenya guddaa ta'e jechuudha. Har'a ammoo akkuma carraa Minisootaa waldaa Sikkoo Mandoo
idil adilee irratti argamuudhaaf waamame sababa saniif as ture. Ammas ammoo waldeenni sikkoo mandoo kan Minisootaa sochii isaatti fufee hadha walgeettii guddaa godhee yaada bal'aa ummataaf qabu, karoora bal'aa ummataaf qabu, sochii inni ummataaf qabu nu ibsee jira. Kun caalatti akka cimsinuuf, akka itti gammannuuf, akka hidannu. Kanaafuu sikkoo mandoo waa hedduu qaba. Sikkoo mandoo eenyummaan isaa hedduutu jira. Sikkoo mandoo gargaarsa gaafa namni rakkate godhan qofa odoo hin ta'in gargaarsa eenyummaa isaa irratti illee hojjechuuf akka kutatee ka'ee har'a nu beeksisee jira. Gammachuu kana baay'ee guddisee itti gammada jechuudha. Sikkoo mandoo ijaaramee sadarkaa jiru kanatti waldaa sikkoo mandoo yookiin ammoo community of sikkoo mandoo sadarkaa Minisootaatti ijaarame kun ammas akka maqaa isaatiin wanti inni hojjechuu qabu hedduutu jira. Kanneen keessaa dhaloota haaraa kana afaan akka baratu godhuu qaba. Dhaloonni haaromni kun afaan baratee akka dubbisu mana kitaabaa ijaaruu qaba. Dhaloonni haaromni kun seenaa akka baratu muuzeemii qabaachuu qaba. Dhaloonni kun akka aadaa biraatitti badee aadaa ummata keenya aadaa keenyaan ala ta'e gara biraa deemee bifa biraa akka hin uumne waldeenni sikkoo mandoo guyyaa wal argu yookiin ammoo guyyaa aartiin Oromoo bakka tokkotti dhufee wal arguu danda'utti waarii aartii qopheessee ji'a ji'aan, ji'a lamaan, ji'a sadiin dargaggoota hirmaachisee, jaarsota hirmaachisee, hawwata hirmaachisee kanarraan aadaa isaanii akka wal barsiisan godhuu qaba. Kun ammoo sikkoo mandoo maqaa kanaan gaafa ijaarame aadaa isaa, duudhaa isaa, afoola isaa akka baraaramee dhaloota dhufu darbutti irratti hojjechuu qaba. Kana godhe taanaan sikkoo mandoo fakkeenya Oromoota kaawwaniillee ta'a jennee yaadna waan ta'eef sikkoo mandoo bal'inaan duudhaa isaatiif aadaa isaa irratti hojjechuu qaba jennee yaadna. Galatoomaa wanti argine waan nama hidhachiisu, waan nama gammachiisu itti fufaa isin hin jenna.